عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتوتا في قبل جمتوتا وري كانوا سردفتن هند خيسن وكما بلين كي نجي قبضني في قبضني أكيس نجي قبضن أبدين كبا أرانتنا أكميسين نرات لبتنتي نعتا كبسا جامو نوغدي مي خانوس أكاتا تقدمو هيمي ورجي هدو جرا سنين أكاتا إني تقدمو تكفارا إلى أنكدما كبدي سني دفي قينان دي كجرخون لكو دا لكو خنا يرو ديتن سو قدافي توتو دان دكتا يوخال لومي ورجامو وان جامو erga sanin diqattanii qopheeffatanii achi khaayattan booda inni xiqqoo bishaan keessa isinii taa'u deemtanii ibidda keessan shidattan ibidda shidattanii distii teessan irra khaayattan erga distii irra khaayattan booda zayita itti naqattan akka isiniif oowuuf dirqama seenni isiniif oowuu qaba jechuudha. Distii keessatti shunkurtaas akkuma haalaan inni jiru kan agartan kanatti haaluma kanaan cirattanii jechuudha. Shunkurtaa haaluma kanaan gurguddistanii cirtan deemtanii zayitni san hogguu oowwuu shunkurtaa haala saniin jirtan itti naqattanii jechuudha. Erga isitti naqattan booda hanga isii walitti diimattuu ni dhiistanii deemtanii dinnicha bakka lamatti adda murtanii gurgudduma kana haaluma isin ammaan tana naar kuteessan kanaan fiddanii dinnicha kana itti naqattanii jechuudha. Saniin booda haa walishii lamuu xiqqishoo itti cuqqaaltan jechuu hanga daqiiqa 5 haa ta'u itti cuqqaaltaniituma dhiistan jechuudha. Erga inni daqiiqaa 5 ta'e booda kun hawaajjanii kun xoxxoo goggoytuudha. Kaanis heelii akkuma isin ilaaltanii arguu jirtan kaanis girfaa fi gurunful hundaa itti naqxanii shunkurtaan akkuma isin agartan kana shunkurtaa fi dinnichaan maashaallah walitti diimachuu jira. Kana itti naqattan jechuudha. Shunkurtaa keessatti haa waliin shiilamee gizee yeroo waliin shiiltan urgaa bareedduudha isiniif fida. Hanga kana itti cuqqaaltanii ammaas dhiistan haalaan akka inni diimatuuf jechuu deemtanii kara lukkuu keessanii deebitan lukkuu ni dhiqattan qaceelloo xoxxoodhaan soogidaan akkuma arguu jirtan kanatti dhiqattanii qopheeffattanii jechuudha. Haaluma agartan kanaan lukkuu qaceelloo dhiqachuu qabdan. Maaliif isiin tun qulqullina guddaadha barbaachistii. Nyaanni akka mi'aawu nyaata yeroo gootan qawaa hundi itti gootan takka takka isinii hin mi'ooyne jira. Garuu shurufkaa akka dhiigaaf keessa fiduu jira. Saniifuu lukkuu yeroo dhiqattan qaceellootti soogiddaa fi xuuxxoodhaan haala akka bareeda qulqullina qabuun dhiqachuudha qabdan. Yeroo isin akkasitti dhiqattan nyaanni waan feete nyaata feete keessa yoo gootan nyaanni san haalaan isiniif bareeda. Haalaan shurufkaa takka takka illee keessa hin qabu ni bareeda ni urgaawaa jechuudha. Saniifuu lukkuu haaluma arguu jirtan kana qaceellootti akkuma nan dhiqu jiru kanatti dhiquudha qabdan jechuu hanga bishaan xaliilli jalaa isinii bahu. Saniifuu viidiyoo kanarraa yeroo ilaaltan akka nyaanni isin jalaa hin banne viidiyoo kana yeroo ilaaltan eegalli irraa hilaa hanga dhuma laalaa haasawaa naan irratti haasoo kanaas qaceelloo dhaggeeffadhaa akka irraa faayidooytan eega lukkuu akkana qopheeffattan booda shunkurtaanis tanaatiin hedduu kunoo maashaallah diimattee jirti. Isaa fi isii fi dinnichaanis walitti nama takka takkaa jira. Ka dinnichaa erga lukkuu itti wali bilchaate booda itti naqu garuu dinnichaan haaluma kanaaniin fayyadamaa jechuu haaluma kanaaniin itti naqaa. Eega lukkuun bilchaate booda dinnichaa itti naqu nama takka takka keessa yaa'ee ja'ee faa sodaatu jira. Keessatti yaa'u yeroo zayitaa hojii shiilamee lukkuu fiddaniiti kana gubbanneexan haaluma arguu jirtan kanaan jechuudha. Ibidda jalaa xiqqeessuu hin qabdan. Hanqanii fi inni lukkuun bishaan baafatti hanqa lukkuu kana bishaan baafattee itti cuqqaaltee qaceelloo wal keessa garagalchitee hanqa isiin bishaan baafattee bishaan isiitii wajjiin ifiif akka wal bilcheessu taati haalaan bareedduudha jechuudha. Hanqasuu ibidduma jala guddifattaniituma dhiifattan jechuudha. Akkasii ammaan tana hanqa kana waliin nanneennee jira. Akkuma isin agartanii shunkurtaa fi heelii fi kana dinnichaa wajjiin lukkuu wajjiin jala itti cuqqaalattanii walitti garagalfattanii ibidda haaluma agartan kanaan jala hin xiqqeessine haaluma kanaan dhiifattanii jechuudha. Eega daqiiqaa 7 moo 8 toora 10 kana taa'ee
bishaan baafachaa deemti lukkuun namni hundi ni beeka. Kunis nagartan wal keessa garagalchaatuma walii garagalchaa jechuudha. Dinnichaa fi shunkurtaa fi hawaajjan hanga itti naqisa wal keessa garagalchaa itti cuqqaalaa wal keessa garagalchaa itti cuqqaalaa. Shunkurtaan akkuma isin keessatti arguu jirtan kanatti akka haala hedduu diimattee maashaallah akka nama diimatu yeroo shunkurtaa dura shiillattan osoo lukkuu ittiin inni dura agartanii jirtan qaceellotti haa diimattu gubuu osoo hin ta'in diimana keessa haanuma diimattu booda hogguu lukkuudhaa wajji walis shiiltan isinirraa keessa qottee jechuudha. Shunkurtaan akkasii gurguddistanii yeroo duraa cirtan san boodarra hogguu waan hundaa wajji walis shiilamtee bas isinirraa keessa qotti saniifuu hedduu keessaa hin mul'attu jechuudha. Amma karaa waajjanii haa deebinu. Inni si barbaachisu maajii yoo qabaatte yoo hin qabaannes rakkoo hin qabu. Kammoonaa fi bahaaraata kabsaa mushakkal fi bahaaraata mushakkala hedduu jira. Kammoona kana bahaaraata mana keessaa qabdu kan ruuzaaf ta'u itti naqatta. Garuu kana hunda keessaa fardiin bahaaraata kakabsaadha. Hawaajjan jechuun kakabsaadha. Kakabsaadhaaf mushakkala gurguramuu jira. Yoo manarraa hin qabaannes deemtee san bitachuu ni dandeessa. Egaa hanga san itti neete booda yoo maajiin qabaannes bakka isaa waan biraa fitafeeti fayyadamuu dandeessa. Aadii rakkoo hin qabu jechuudha. San booda itti cuqqaalannaa jechuudha. Hanga daqiiqaa 10 hawaajjanii wajjin haa waliin shiilamuu ittuma dhiisnaa jechuudha. Ammaan tana wanni boodarra nuti itti naqachuu qabnu qullubbiidha. Qullubbii feetan warri mooyyee qabu mooyyeetti machuun dandeessan ani garuu mooyyeetti waan hin tumneef haaluma kanaaniin fayyadamaa jechuudha. Boodarra akhirarra wanni isin itti neexan nyaata kanatti qullubbiidha jechuudha. Maaliif akka shurufkaan isaa qaceellotti isinirraa keessaa hin banneef boodarra qullubbii fayyadamtan qullubbii wajjiin wal keessa garanii galchitan. Garuu nyaanni maashaallah akkuma isin agartan kanatti ijattu haalaan nama gammachiisa, haalaan namatti tola. Akkuma agartan kana shiiltan wali shiilamtee isiidhaa segi qullubbii itti neete boodaas dirqama daqiiqaa 5 itti cuqqaaluudha qabdaa jechuudha. Qullubbii wajjiin haa wali shiilamoo dirqama daqiiqa 5 cuqqaalii taa'uu qaba. Daqiiqa 5 eega cuqqaalii taa'ee booda kunoo amma dhufee irraa banee arguu jirtan daqiiqa 5 qullubbii wajjii wali cuqqaaleetiin dhufee jira. Haaluma isin agartan kanatti maashaallah haalaan nama gammachiisa. Gizee jaallalanu ni beessa. Nyaanni kun akka yeroo nyaatanis maashaallah nyaata mi'aawaa ta'e jechuudha. Sirraayis itti hin qabatu. Maaliif waan zeeta qabuuf waan lukkuunis bishaan baafachaa deemtuuf sirraa itti hin qabatu jechuudha. Akkuma isin arguu jirtan kanatti nyaata kana yeroo gootan akka isin haala bareedaan gootan abdiidhaan qaba. Kana booda fiddanii wanni hafin jiru bishaan qofa itti naqattan jechuudha. Bishaan alama hanquma isin feetan itti naqattan. Yoo ruuzee hedduu boodatti naqu yaatanis ruuzee hedduu itti naqattan. Yoo ruuzee waa xiqqishoo itti naqu yaatanis waa xiqqishoo itti naqattan. Warri tanumaa tana keessa osoo bishaan itti neenne lukkuu fi ruuzee qofa waliin shiilee san booda bishaan itti naquus ni jira. Garuutu ozumaanii fi lukkuu ruuzaa fi lukkuu walitti shiileen bishaan itti naqee itti cuqqaalaa jechuudha. Daqiiqa 10 qofaa fi itti cuqqaalammaas daqiiqa 10 bira hin kuchiisu. Hogguunii fi daqiiqa 10 daqqaataan hafuura baastee hogguma dura daqqaataan hafuura baastee daqiiqa 5 teesse ibidda dirqama jalaa hin daamsee jechuudha. Hanqa isiin hafuura baastuu fi hanqa isiin shiish jettu waliin daqiiqa 10 taha saniin booda jechuudha. Erga akkasitti dhiistan booda hunogaa akkuma isin arguu jirtan daqiiqaa 10 booda maraka walitti taatee jechuudha. Akkuma isin viidiyoo irratti ilaaltanii jotee isin arguu jirtan kanatti waliin maraka taatee wanni ati ilaalachuu qabdu soo guddigee moo hin geenyedha. Ruuzni kee dhiqattee qophaa'ee fiddeetuma ruuza kee itti naqattaa jechuudha. Immoo erga ruuzee itti naqattee boodaas dirqama deebitee daqiiqaa yooni fi ruuzee hedduu ka gootu taate daqiiqaa 15 irra dhiistaa. Yooni fi ammoo ruuzee waa xiqqishoo gootu taate daqiiqaa 10 irra dhiistaa. Ammaas yoo ruuzni kee basmatii ta'e bishaan hedduu irraa xiqqeeffachuu qabda. Yoo ammoo ruuzni mazzaa ka ta'e bishaan haalumaan ammaan tana itti naqe kanaan itti naquu qabda. Yoo ruuzee hedduu gootan animmoo waaniin keessummaafis keessa godhu jiruuf ruuzee hedduun godhee bishaanis hedduu qabeechuu. Ruuzninis mazzaadha basmatii miti. Silaa basmatii ta'e bishaan hedduun barbaachisu bishaan haalaan irraa xiqqeeffattee jechuudha. Saniin booda itti daqqatteetuma hanga inni bilchaatu dhiisuu qofaa jechuudha. Erga immoo inni bilchaate booda
eega bilchaatee booda kunoo maashaa Allah tabaarakallah haaluma isin arku jirtan kanaan hedduu takka nama gammachiisa. Kunis kalaraa yookaan kan ammoo kan ruuza jijjiiruu jechuudha. Kana fiddanii itti naqattanii jechuudha. Ruuza gubbatti waan salsaas hin qabneef waan timaantimis hin qabneef waan ruuzni وما دنيتو ما في خضرة وانتي في بهاراتي في خنا قفان قدامي بودا جتة في الدنيتي وان كلارا جيجيرا خنا في الدنيتي نقطن خنو حالمان نديسو جرو خنا ما شاء الله هدونا ما قمتيسا وري امو صداق ابدن دنيتان هنكا خنوندي ولي بلشاتو نشورا ويتاني ايغا لكو في مرخا ودتي قوتن بودا في الدني بودرا اتنقاتشونو دنديسان دنيتا يوني في خدنيتان خولي شورا واشاكتن تاتي بودرا ولي نقاتشونو دنديسان ما شاء الله روزني خنو كميسين اجانات كجرتن كانتي ولا ولتين شورو اني ولا ولتي وانتك هنتاني حالان nama gammachiisaa jechuudha. warri ammoo akka hedduu lukkuun bilchaattuu hin feenes ni dandeessan haaluma salphaadhaan hogguma dura akkasi shiiltan san fiddanii ruuzaa fi lukkuudhaas bakkuma takkatti wali shiiltanii hoggu lama maraka kophaa hin goone fiddanii godhuun ni dandeessan. maasha Allah tabaarakallah baleen kee hunoo ruuzni akkuma isin agartan kanaati haalaan namatti tola haalaan facaadhaasi haaluma kanaan viidiyoo kana qaceelloon laaltanii rakkistanii viidiyoo kanatti hamileedhaan viidiyoo kana laaltanii akkanaan itti godhe kana qaceelloon laaltanii akka isin irraa barattanii waa irraa barattan abdiin qaba. hanga viidiyoo biraatii walitti deebinuu nyaata isinitti tola koomenti jalaa barreessaa. assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.